nan dubbisa deebii namaan deebisa komentii namaa nan dubbisa postii namni irratti taag godhee maxxansu nan dubbisa harki caalaan gaaffiin jiru maal eenyummaan talaatiin odeeffannoon tala biraa argame kana wal qabateeti akkasitti hubannoo gama kootiin yaanni jiru kanadha wanta baay'ee dubbachuu Aye, Alexo, isa kan dabare itti aanuratti dubbanna namoonni asirra jirtan hundumti keessanuu jechuudha namoota beektan share godhaa please share godhaa quba keessanii taaptaa gochuun isinaa sagantaan kun akka addaan hin cinne jechuudha namoonni koomentii jalatti ammoo obboleessi keenya artiist Kumsaan jechuudha maaliif baafta jechaa jirtanu networkii yookaan connection biyya keenyaa hin beektu hundumti keessaniitu jechuudha galgala kanarratti qoon dadhaba waan ta'eef isas waanuma sanatti mudataa jira inseena I think sirreeffatee ni seena obsa qabaadha hanga dandeessanuun waan jiru jechuudha gaaffii obboleessa keenya Kumsaadhaaf deebii isiniif laachuudhaaf kan dhufee jedhee Alexis gama isaatiin waan jiru jechuudha gama miidiyaatiin waan argaa jiru namoonni waan keessaan barreessaniif koomentii jalatti waan barreessaniif waan itti dhaga'ame kana jechuudha sirratti hanga tokko cuunfee isiniif deebisuuf yaalaa jira akkasitti hubadhaa obboleewwan keenya sirra jiranus danuu daamtoo jechuudha hiriyyaa haalaan jechuudha obboleessa keenya soraatti siquu akka ta'e jedhu hundi keessan irra guddeessi keenya ni beekna. Maammee ifama Kumsaani maammee na diddeechara komentii irratti yoo maybe asirratti gastii akkatti ergan yookaan gastii erguutu dide ta'eedhaaf networkii dide yoo ta'e namootni yoo baay'inaan ergatanii gastii namoonni gastii hin ergatinaa please namoonni kaan please dhiifama gastii hin ergatinaa tokko barreessi Kumsa lakkoofsa tokko komentii jalatti barreessi Kumsa lakkoofsa tokko barreessan sin harkisaati yoo ansi fida gastiirra okay amma si argee jira kottu amma seen accept godhi share godhaa namoonni please hanga dandeessanuu share godhaa share dhibba ja'a qofa namootatti wal qabsiisa waan jiru informationii kana jechuudha namoota bira qabu jettan jechuudha namoota gaafiitti ta'e yaada dhiyeeffatan kaafatan biratti namni tokko dhuunfaadhaan deemee namaaf hin deebisu jireenya qaba dalaga qaba waan ta'eedhaaf hanga danda'amuun jechuudha waan jiru asirratti hanga beekanurraa informationii jiru waan jiru obboleewwan keenya nuuf deebisanii Kumsa invitationii siif argeen jira accept godhi networkii isaa kanatti fakkaata networkii isaati. Hanga inni seenutti obboleessa keenya danuu daamtoo jechuudha yoo siif danda'ame viidiyoo nuuf bahiiti atis waan gama keetiin jiru nuuf ibsuuf yaali garuu osoo inni seenee jedhee gaariidha isa fuulduratti waan jiru teenyee osoo wal mari'annee na gaarii natti fakkaata kan yaadutti yoo dogoggoruu baadde. Andeefama maali beektaa maamme? Ibsaa irra fagoon jira dhugaa rabbi ibsaa bakki ibsaa kiyyaa wayiin irraa fagoodha beektaa. Sagaleen maan dubbatta rakkoon qabu dhiisi ibsaan fagoo ta'e jennaan rakkoon qabu sagaleen qofaan dubbatta rakkoon qabu. Mucaan yoo jiraatte lakkoofsa takka barreeffadhu gastii namoonni ergitan immoo beektaa puushii godha beektaa gariin erginaa Dhala nama kanaaf jettee dhugaataa baruuf akkasin ariifattan nan beekaa. Anaaf gama kiyyaa anaaf soraa jechuun dhugaasaa dubbachuu fi anaaf inni bakka hiriyaa osoo hin taane obbolaa manaa jechuudha. Maatiin isaallee maatiin waan biraa miti haadha keenya lamaan wal beeku isaanii wal barsiifnee irraachoodha. Maatiin isaa wal beekaa maal wal beeku wajjin galaa maal seeranii obboleettii isaa waliin galaa harmeen isaa yoo dhuftee turte deebite jechuudha. Soraan nama akkasiitii nama gaariidha maalla jedhanii dubbachuu wayii saaksiifaa ta'uu akkasuma namni fakkaachuu danda'a isatti miira yeroo lubbuun jiru nama gaarii maal akka inni ta'e jechuudha. Waan baay'eetti miiraan gamatti waan isatti gaarummaa isaatti dubbachuun nan barbaachisu. Wanta nuti yeroo tokko yaada kee intarratti gochuu kiyyaaf na ofolchi danuu kiyya waan tokko hubachiisuun barbaada namoota koomentii jalatti koomentii cufi jechaa jirtanii fi sila akka carraa ta'e jechuudha mana obboleessa keenya hireetti jechuudha yeroo seennee jennu mirga namootaa hin dhiibina asirratti hanga dandeenyu miira namootaa obsinee fi namoonnis nus kabajaan isin fuuldurataa jirra waan ta'eef yaada keessan kabajaan ibsadhaa jedhee isaanitti dhaabbachaa ture jechuudha obboleessi keenya hiree Kumsaan jechuudha. Kanaafuu namoonni koomentii jalatti waa barreessitan biliis itti gaafatamummaa fudhadhaa. Kun dhimma dhuunfaa kiyya yookaan ammoo dhimma Kumsaa yookaan dhimma Muhammad Sani Zubair dhimma Dirree dhimma Danuu dhimma Alex dhimma Muhammad bin Aljazeera yookaan dhimma Jooteetii miti. Dhimma obboleessa keenya lubbuun isaa jechuudha baatee maalirra akka jiru akkamitti waan jedhamu hawaasa keessatti gaaffii uumee namootni baay'een onneen itti cabee lapheen itti cabee jirudha waan ta'eef waan barreessitan biliis itti gaafatamummaa fudhadhaati. Bifa namuusa seera Oromummaa duudhaa Oromummaa hordofteen hanga dandeessanuuni
miira keessan isa kan siyaasaa isa kan maalii kallattii ofii keessanii fudhatan osoo hin taane akka namummaatti be respect guys. Hanga dandeessanuun kabajaa bifa qabduuni nu namoota gurguddaadha. Isin namoonni koomantii jala jirtanus jechuudha. Kanaafuu hanga dandeenyuun kabaja bifa qabuun yaada jiru dhiyeeffadhaa isiniin jechuuf carraa kana isiniif kenna. Koomantii hin cufinaa jedhe waan ta'eef koomantii hin cufu garuu hanga dandeessanuun koomantii sirna qabu barreessaa gaaffii qabdan dabaree boodarra obboleessi keenya humsaan isiniif deebisa. Yaada isaanii immoo hiriyoonni isaa baay'ina itti siqanu jechuudha. Aleeksis Haayee ibsatee jira. Danuu Daamtoo haa dubbatu. Hanga dandeessanuun ashaangulliitii si bochuu ilmaan isii qabu koomantii jala hin kaa'ina. Namootaaf sheerii godha. Hanga dandeessanuun taa'aa gochuu malee koomantii hin taane hin barreessina. Dhaamsa kanan isiniif dhaama koomantiin banaatti dhufa itti bu'u. Na wanta ni racaalaa soo irratti haasa'uu barbaadu namoonni tokko jiru kan du'aasaa kana akkuma tasaa wayii maaloodha waan akka jechuun walitti bu'iinsa dhuunfaa fa'aa maalitti ilaalu kan bakka baay'eema tokko kabaja dhorkatanii maal jedhan tokko wayii argaa inni sun garuu du'aasaa caalaa hamilee kiyya na cabseera jechuudha. Isa dhugaa dubbachuu fi maal seete ansuraa waggaa lama wal barree waliin bullaa waliin oollaa waan qabnullee amma uffata walii wal jijjiirreeffannutti kanan beeku. Soraa jechuun akkana jedhee si ibsuullee hin danda'u. Nama tokko wajjin walitti bu'iinsa dhuunfaa tasumaan qabu. Nama tokko wajjin wal loleellee hin beeku. Siyaasa kam keessayyuu hin jiraatu. Isa dhugaa dubbachuudhaaf. Waadaan ni jiraatu haadha isaa qofittidhaaf akka haadha isaa. Haadha isaa qofaaf jiraachuudhaan kanaaf walitti bu'iinsa nama dhuunfaa akkas jibba nama dhuunfaa wayin immoo aan akka dubartii irratti maal isa dhugaa dubbachuu fi baay'een beeka sirriitti hin beekaan isa waan dhugaa tokko yoo walitti himne jechuudha. Kiriyaan soraa fi naman hin beeknes miti dubartiin hin beeknes bukkee dhaqas miti jechuudha. Gaafa dhufnee sitti wal agarru asitti Finfinneedha kan irratti wal barree Finfinneetti gaafa wal agarru. Kan inni achi dhufee fi kan inni naqamtee baqatee dhufe mataan isaa achitti baay'ee doorsifamaa ture. Doorsisuma hamaa turre gahaa ture jechuudha. Achirrattis bilbila isaa irratti bilbilanii maal godhanii. Sanaan booda gara Buraayyuu dhufee mana kumsaa kana dhufee jechuudha. Mucaa yeroo sana baqateema dhufe malee asii wayii jireenya gaarii jiraachuu wankiin haala mijeeffatee waan dhufe hin qabu. Akka carraa ta'ee kumsaanii mana kumsaa taa'ee waan hundumaa achi fayyadama ture. Innis akkuma obboleessa gaarii tokkotti osoo hin taane akka maatiitti kan inni obboloota isaatii walitti qabee jiraachisaa ture. Achittis amma yeroo baay'ee milishoonni fa'aa doorsisuu hojii fa'aatuun inni naqee deebi'ee hin galinii baay'ee doorsifamaa ture. Bilbila siimii duwwaa 935 tokko qabata ture. Siimii sanaanii baay'ee doorsifama ture deebiidhaan. Garuu abbaasaa baruullee hin dandeenye bilbilli sun garuu jijjiirameetti bilbilama ture. Innaa bilbila sana dhuma kanarraa hin gate jechuudha. Kaa'ee bilbila duwwaa 925 wayiin qabu tokko qabata ture. Bilbila sana namootuma muraasatu beeka ture. Achiin booda bilbila sana namoota muraasa beekaa isaanis akka dodoorsifamuu ta'aa dhufe jechuudha. Isaanirraanis deddeebiidhaan itti gaafa bilbilamuun agarraa maal ta'a achiin booda bakka mucaanii doorsisuma kanaan wal qabatee yeroo baay'ee guyyaa tokko yoo abdii kutatee aannan du'a akkasin ta'a na ajjeesu waan akkana jedhamu sammuu isaa keessan jiru jechuudha. Anillee waan akka kanaasillee irraa eegeen beeku jireenya kiyya keessattis waan akkasiin nama mudataa waan jedhamu namni irraa eegillee hin jiru jechuudha. Kan nuyi beeknu hojiiwwan gurguddaa inni of harkaa qabu sana nu bukkeedhaan hin gaalaata akkasidhaa jennee eegaa jirra jechuudha. Kanaaf jibbi dhuunfaallee hin jiru. Hiriyaan inni dhaqee ittiin hoteela wajjin taa'ullee hin jiru. Wanti kun dhugaa dubbachuu fi akka nagee odeeffannoo fudhadhee jirutti kan inni du'e halkan sa'aatii 5 keessadha jedhama. Halkan sa'aatii 5 keessadha. Kan inni mana Paawulos hospitaalii dhaqee sa'aatii 1 keessadha. Namni lafa soraan hiriyaasaas ta'u maal keessa namni iddoon itti du'e itti dhaqee argee hin jiru. Inni kaan mana siree jira, inni kaan kutaa shaaworii keessa jira, inni kaan hoteela keessa. Namni kana qabatamaatti arge amma yoo ganaa qaamni seeraa ilaalee waan fidudha malee kana namni bukkee geesse hin jiru. Namni asittis achittis arges hin jiru. Poolisiin isa geesse makiinaa dheennaan karaarraa qabee fidee jedha.
Inni Phaawulos hospitaalii geesse makiinaa tureenaan karaarraa fidee dhufee as kaa'ee deemee jedhan. Innaa reeffa haqee kan inni achi geesse jechuudha. Eeggati poolisii sanatti bilbilanii gaafa jedhanii poolisiin sun bilbilli isaallee waamu bilbila cufatee badee jira jedhama. Poolisiin achitti reeffa suraa geesse jechuudha. Achuma keessa dooktarii tokkotti nama beeku wayii quunnamee mee Phaawulos hospitaalii keessa nama jiru gaafadhu nama jiru wayii gaafadhu yeroo inni qoratamaa jiru kana jennaan eesheree dhaqee isaan bukkee ga'ee jechuudha. Isaan bukkee ga'ee bilbila cufate bilbila kaasuullee dide. Itti deebisa miila bilbilame jechuudha. Achuma keessas wanti gaariin tokko wanti argame wanti dhugaan qabatamaa hin jiru. Mana intiraa sana keessaa jechuudha. Namoonni illee akka isa iyyuu ilaalle irraa jechaa turani. Eenyutu waame gaaffiin akkas jedhamu suni hiriyaa namatu bilbileedha kan sora ciitittiin illee hin waamne kan nageette kan nagee nama dhiira wayii iddoo addunyootuma keessaa namni waame achiin booda gaafa jedhamu soraan hojjettuu mana sana keessaati malee intalli achumatti wal dubbisan malee ifi haajuu walitti dhufeenya illee hin qabanii waliin dubbiillee hin qabanidha. Odeeffannoodha garuu odeeffannoon kaan garuu ani miidiyaa irratti waan hin dubbadhus maal yookiin dhugaasaa akkana amma irraa fageenyaan jira. Anis dhaqeen du'a gaasaa hin maalle malee du'a isaa kana abaluu tajjiisee eenyu tajjiisee inni kun qaama seeraatii waan bukkee gaamudha. Maatiin itti deemaa maatii hojii walii bilbilan nutu itti deemaa nutu bira gaa'ee ilaallata nutu qaamaanii waan ragaalee jijjiiran waan kaan ragaa bilbilaa keessattuu ragaa bilbilaa kan gama Itiyoo Telekoom irraa fudhannaa akkas irraa fudhanna jedhan malee. Danuu ragaa jirta. Danuu koyi takka please. Antoni copy link godha isheetti accounting recording ta'e. Namoonni please copy link godha sagalee isaa kana sitar gochaa jira waan ta'eef TV'n si bira jira danuu sagaleen jedhi hiikoo godhaa jira. Qoomtuuna biraan jiru. Mee ergooliyoo fayyadamaa jiraatti baasii waan tokkollee deebisaa jira beektaa riippoortii gochaa jiru waan jireefi copy link godha daraa keessatti copy link godha amma dandeessan nama shan yookaan kudhan amma copy link godha. Namoonni asirra jirtu keessanuu copy linkii fi taaptaa birraan dhaabina please sagaleen qulqullinaa yoo dhufu akka barbaadani baay'ee immoo laayivii kana recording godhina viidiyoo waraabina taaptaa godha copy linkii godha viidiyoo waraabu yoo taatan laayiviin kun biizii gochuu danda'a waan ta'eef viidiyoo waraabinaati taaptaaf copy linkii godha. Haasoo. Ayyee galatoon ijoollee itti fufii danuu amma yoo erfoonii fayyadamaa jiraatte baasi dhiifama olii. lakka erfoonii fayyadamaa jiru amma nagaama. Inni nagaama itti fufii ayyee inni nagaama sagaleen xiqqoo hiikoo godha malee itti fufii ayyee. Ani qaamaan illee bukkeen turre anillee du'aasaadha kanan naqee arge Phaawulos hospitaalii bira kanan naqee bira ga'e namoota bilbilanii isa waaman gaafa galgala sanaa yoo ta'e bilbila teelee irraa adda baasna jedhaniiru. Kan wantoota fakkeenyaaf amma qaamni seeraa waan hundumaa ilaalaa jira. Dubartii waan jedhamu sana waan hin beeku tokko hin qabu suma dhugaa dubbachuuf nama tarkaanfii akkas irratti warra kan qammadaa'e hin madoomne kan jedhan illee jiru. Aniyyuu isaa isaatiin keessa galeera kan naqee argee jechuudha. Malee qabatamaatti akkana sanadhaa jedhee waan waa'ee suuraa akkas waliin jiraadhee dhugaa argeera. Sirriitti amma keessa isaa beekutti. Riyaa kiyya dhugaadhaa jechuudha. Garuu kanaan achi waa'een du'a isaa akkas ta'e maal nama dhiyeessu ajjeesee maal kun qaama seeraatiin bukkee gaafa dhugaan garuu inuma tura malee ba'a. Amma kun waan biraa miti tubbaakiin waggaa 23 gadu har'a garuu reefu qorannoo gochaa jiru jechuudha. Haqi nama kamiyyuu hin tura malee inuma ba'a kana inuma bira gaamaa jechuudha. Nutis amma danda'ame maatii wajjiniin maatii isaa waliin haasofneerraa kallattii danda'ameen haqasaa sana barbaaduudha malee haqqisaa sun immoo itti qoratamee itti maalte isa dhugaa dubbachuuf garuu wanti kun itti yaadameeti bakka itti yaadamee yeroo meeqa itti yaadameeti malee akkas du'a tasaa waan akka du'a saree wayii warra godhanii maal dubbatan baay'ee milee na cabsan isa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Itti dadawwalamaa ture doorsifamaa ture mucaan baay'ee doorsiin ragaa ture. Namoota wanta poolisoonni sun wanti goggodamaa gaafa ta'an ilaalanii waan itti yaadamee godhamedha malee warroonni akka zimmi jedhanii asirraa isaan garuu amilee maatiitti illee bu'aniiru anallee akka hiriyaasaatti amilee kiyya cabsaniiru suma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wanni akkanaa bakka reeffi namaa kabaja qabaa dhalli namaa kabaja qaba. Wayi namni koo du'ee gaafa du'u miti gaafa jiraatullee walii kabaja silaa hankeenya hafe hankeenya garuu
reefuma ekeraa namaa boqochiisuun lamma dadhabuunitti wal salphisuu wal akkas maal gochuu kun wal xixiqqeessuun kun utuu dhaabbatee gaariidha jechuudha. Keessumaa dhugaa dubbachuuf ammoo guyyaa tokko kan biraa anas taanaanii irra caalaa hiriyoota keenya keessaa hundi keenyatti dhiyaannaa intinaallee obboleessaa kumsaa jechuudha. Firoon beekaa. Guyyaa lama wayii viidiyoo waraabuudhaan boraayyuutti kan dhiisne deebine jechuudha. Hidhamee beekaa. Suuraan garuu miidiyaa irratti baay'ee hin dubbatamne malee. Hidhameennaan nama guyyaama tokkotti baasan garuu akkasii nu arrabsitaa maal ittiin jedhamee hidhamee beeka garuu bahee beekaa jechuudha. Keessumaa dhugaa dubbachuuf. Doorsiin sirriitti irra jira kana nan dubbadha yoomiyyuu. Inuma doorsifama. Namoota bilbila isaanii yoo sana irratti bilbilanii jeeqaa turan illee dhaqee gaafateera. Namoota itti sissiqu baay'ee qabaa. Namootni baay'ee matee sadii dinqisiifatan qaama seeraa keessa illee jiru. Danuu neetworkii keessatti bilbilame sagaleen kee addaan citeera. Danuu daamtoo. Ayyaana goleewwan keenya neetworkii isaatiitti bilbilame jedheen yaada. Hanga ni deebiitti jechuudha. Waan jiru asirratti namoonni gastii keessa jirtanus ta'eetii I think eeyyan itti bilbilame ni deebi'a danuuni. Hanga inni xumuratutti namoonni gastii keessa jirtanus akkuma san namoonni koomantii jala jirtanus yeroo dabareen ga'ee carraan isiniif kennamee jedhe gaaffii asirratti yaada obboleewwan keenya kaasaa jiranuun alatti gaaffii hin qabna yookaan ammoo wanti shakkine jira jettanu isaanis asirratti qaama qorataa yakkaatii miti hanga jiranuun hanga danda'anuun akka maatiitti akka obboleessa keenya kana nama itti siqeenyaan beekuutti jechuudha. Informeeshinii qaban isiniin ga'uudhaaf asirratti kan dhufanii argaman jechuudha. Hanga danda'amuun bifa namuusa qabuun bifa seera qabuun obboleewwan keenya kunis biyya keessa jirru hundi keenya iyyuu beekna. Hanga dandeenyuun seera biyyaa bifa hin cabsineen seera ammoo qorattoota yakkaa kana qorataa jiran bifa dhaqee rakkoo uumuu hin dandeenyeen informeeshinii asirratti yoo gaafatame isaan irras obboleessa keenya kanaa qasaa baasuu irrattis rakkoo hin uumu jettanii yaaddan qofa akkas irratti gaafatanu kabajaan isiniif dhaabna jechuudha. Innis waan danda'u asirratti gaggabaabsee nuuf kaasuuf ni yaaledeen yaada obboleessi keenya kumsaan yookaan hiree diraamaan jechuudha. Akkasii danuun yoo kan dhufu ta'ee jedhu dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe gastee ergadhu danuu. Atumuratu yaada isaa sambooda gara obboleessa keenya kumsaatti dabarraa. Maammee sirrii dhabeekta yaadichi yaada isaa haa fixatu beekamu. Darraa keessan irratti hin bilbilina. Amma dhufeera. Laayifirra jiru irratti hin bilbilina darraa keessan. Deebi'ee yaada. Itti hin bilbilina please namoota gastii irra jiran yoo tarii nu daawwachaa jirtu yoo ta'e jedhe hanga dandeessan irratti bilbilan interraptin godhinaani. Amma nagaama sagaleen koo. Danuu keessa dubbachaa jira. Wayii nagaama. Keessa jira. Baay'ee jira waan ta'eef turkii keetti bahiitii itti deebi akka haarawatti. Bahii itti deebi. Hubbinuu gaaffileen gaafachuu barbaadutu jira ture an mataan koo. Si galee namni jiraattu waliin iyyaafatu maal isa jedhamuufis danuu caalaa hiriyaan hin jiru waan ta'eef face to face live an danuu waan ta'e gaafachaa achumaan haasaa kottin seenaa informationii sanas yoo an gaafadde danuun odeeffannoo gahaasnii kenna jedhe waan amaneefidha. Si galeera amma sa'aatii 11 keessiin jedheera amma deebi'ee sa'aatii 6 sootoo asoof nu deebi'ee bari'uu danda'a karaan deema siin jedheera. Waa'ee sooraa sirriitti dhaloonni gaafachuu qofaa miti. Xiinxaluuti qaba irraa barachuuti qaba. Akka kanaa callisanii iyyanii akkas ta'e jedhamee beektaa biyya kana keessatti duuti namoota gurguddoo abbaan isaatu hin beekamiin hafa yeroo baay'ee. Guutummaa biyya kanaa keessatti wantoota akkasiitu jira. Namnis immoo waan ta'e gaafatee konsistansii hin qabnu. Guyyaa 2 guyyaa 3 gaafannee dhuma waan ta'e gaafannee achumaa hin irraanfatamaa jechuudha. Akkamitti ta'e isa jedhu danuu gaaffilee 2-3 tokko gaafachuu nan barbaada. Oodiyensiidhaafis kiliir akka ta'uuf. Maaliif danuu jechuun hiriyaa soraa baay'ee itti siquu fi itti dhiyeenyaan beekudha. Maaliif anaartii keessatti badaan sila sitti meeraan akka carraa hojii kootu na mul'ise malee nama dhokatee jiraachuu barbaaduun ture ani. Hojiin koo garuu utuu hin beekin edha
biyya keessa namni kudhan karaa irratti yoon arge namni 7-8 na beeka'edha. Beekumsa hin qabne beekamtiin hubannaa hin qabne garuu kofaatiidha. Keessattuu bara sooshaal miidiyaa kana keessatti dhaloonni kun of eeggannoodhaan akka deemuuf galma barbaade sana akka ga'uuf ofirraa kaasee of gaafachuu danda'uuti qaba. Danuun saawundii miyuutii irraa kaafatuuti waan ta'e konfirma gochuun barbaada. Danuu seenteettaa? Jirai, nagama. Jirta Danuu, jirta. Danuu, siif dhagaafin koo. Yeroo baay'ee lubbuudhaanitu jiru ijoolleen keenya waliin gaafatanii, waliin iyyafatanii, waliifis hin gaddanii kan jedhu yeroo baay'ee hin kommatama. Nuti immoo aartii barreeffama irratti osoo hin taane ta'anii jiraachuu gochaadhaan raawwachuutti namana akka ofii gootti. Soraan waggaa tokkoof wayi erga dhufee jamoo gadi natti fakkaata. I think ani jamootti nagee amma immoo naannaan labuudhaa jedhan naan labuuf jamoo badaa adda baasee hin beeku safara sana hin beeku waan ta'eef. Danuwaatis deengaddeeroo natti himtu an Finfinnee jiraadhee isiniif burraayyuutti kiraayii manaa kaffalaan ture. Hamma har'aattis kaffalaan jira. Atis iddoo kan biraa deemtus. Dhaabbanni koo fiilmiin kaameeraan Soraan yeroo inni shoortu koomeedii fiilmiilee gaggabaaboo hojjetu. Soraan hamma har'aatti aartii keessatti sochii inni godheef Soraan kaameeraadhaaf, laayitiidhaaf, meeshaa sagaleedhaaf, buumiidhaaf birrii inni kaffale meeqadha? Maal waan akkanaa gaafate sa'aatii kan maal jechuudha? Danuu nagaama. Danuu dhaggeeffachaa. Neetworkiin isaa diimaa ibsee jira garuu. Danuu. Neetworkiin qabeenii jira diimaa agarsiisaa jira neetworkiin isaa. Taap godhaa piliis hanga dandeessaniini isa bira rakkoon. Danuu amma nu dhaggeeffachaa jirtaa? Na rakkisaara neetworkiitu amma baay'ee kukkutaa ture garuu sagalee kumsaa. Okay. Ayyaammarra irra siif adeemu dhaggeeffadhu irra deebiif. Soraan yeroo lubbuudhaan jirutti wabii fi ragaansi caalu hin jiru. Buraayyuutti mana ani Finfinnee taa'e anis buraayyuu maaliif akka hin gadhiise sirriitti beektaati ni maddu'an sooshaal miidiyaa irratti sigalee buraayyuu maaliif akka hin gadhiise beekta. Buraayyuu ani gadhiisee birrii kiraayii manaa achitti kaffalaa Soraan aartii koomeedii fiilmii adda addaa jalqabee hamma har'aatti Soraan waraabbii fiilmiidhaaf, meeshaa sagaleedhaaf, laayitiidhaaf, buumii, zuumarii, kaameeraa maarka foorii lamaan sanaaf hamma har'aatti birriin ni kaffale meeqadhaa birriin jira? Isa dhugaa dubbachuuf anis dhufeen hojjechaa ture. Mana obboleessa keenya laftiyyuu ijoollee baay'ee jira jechuudha mana kee. Kan garuu kiraayii kaffaltee bakka lamatti akka hojjechiiftus dhugaataa dubbannaan. Waan biraafu nama kaameraa lama nutti kireesse miti nama saawundii tokko nutti kireesse hin fakkaatu. Nutti kireessuun iyyuu nuti kireellee hin fayyadamne jechuudha. Guyyaa tokko dawwalee eessa keessan akkasidhaa kaameraan eessa jira maal nuun jedheellee hin beeku osuma dhugumaa akka garaa keenya fudhannee deemna garuu iddootti waraabuudhaaf iddootti nu rakkisu haala namootatu nu dhorkaa irraan kanaaf waa'ee kaameraa waa'ee maal guyyaa tokko dhugaa rabbiin nu gaafateellee hin beeku nu gaafachuu mitiiti kaameraa mana jira maal jedhamu guyyaa tokko dawwalee isaa gaafatu nagarreen waan an uffata isaa uffadhe guyyaa lama uffadhee ittiin hojjechaa guyyaa yeroo lama marsaa lama uffadhee ittiin hojjechuudha uffata kan kumsaa akka mana keenyaatti keessa deemne jechuudha. Soraan jaakettii gurraacha inni uffatee kootii inni gurraachi inni uffatee sooshaal miidiyaa irra deemu kan eeyyoodha. Nan beeka dhugaa rabbii mana keessa akka mana keenya sana akkuma kan keenyaatti fayyadamaa ture. Maammee maaliifin kana sii kaasee beektaa? Hamma har'aatti dubbadheen beeku beektaan. Hamma har'aatti maddeen beeku. Danuunis Soraanis hundi isaanii hamma har'aatti birri 100 tuun kaffaliin kaameraa meeshaa maarka foorii 2 kunoo gaboonsaan jira gatiisaa beeka. Birri 1 tuun kaffaliin amma lubbuun jirutti kiraayii manaa tuun kaffaliin sabee namni Oromoonii lubbuudhaanitu jiru inni mannu beektaa maal godha? Aartii jechuun
of kennuudha. Kennuu caalaa of kennuu gaafata. Sigalee mucaa kana yeroo inni lubbuudhaan jirus deeggarreerra achirraan sii jalqaba. Ijoolleen biyyaa waliin iyyafattanii waliin deeggartanii isa jedheefin siin jedhe. Kaameraa tokkoonsaa guyyaatti birrii 500 kireeffama. Tokkoonsaa lamaansaa gaafa ga'u birrii dhiifama yaada kee akka namoonni gara faallaatti nu banneef waan tokkoon jedhaaf dhiifama nama miidiyaa kanatti jarjara beektee waan tokkoon isaaf jedhetti deebi'u. Obboleewwan kiyya ammallee asirratti jechuu kan barbaadee fi laayifii yookaan hariiroo isaan qaban asirratti paablikii irratti dubbachuu barbaade osoo hin taane gaafa jirtan waliif yaada waliif cinqamtan waan jettanii fi ani obboleessa kootiif akka ilma Oromoo tokkootti waan gama kootiin gochuu danda'u waan hin qaburraati akkanatti ture jedhee akkasiin hubachuu dandeessaniif asirratti yaada kana isiniif ibsaara. Malee paablikii irratti kana dubbachuu inni nama isin gorsu malee nama isin irraa gorsa barbaadu ittiin beektuu nama kana jechuudha akkasitti hubataati. Danuunis jira beektaa. Amma mucaan kun dhufee gara danuutti siin deebi'aa lidataatti gaaf tokko dhufee na arge kumsa akkasidha hojjechuu nan barbaada nama na gargaaru garuu hin qabu hin beeku nan lafattis argee hin beeku waa tokko irratti argee hin beeku dhufee firoodhuma wajjin hojii hojjenna bakka maaloo jennaan as galagalee obboleessi koo maaloo bakka anuma wajjin haa hojjetu koomedii tokko hojjennee yuutuubii irratti gadhiisnaa jedhanii achumaan isaan achi jiraatu ani iddoo kan biraan jiraadha. Gaaf tokko milishaatu qabee jedhan. Milishaan qabee isinin egaa mala kaameraa qabattee Oromiyaa keessa deemuun baay'ee ulfaataadha baay'ee. Baay'ee ulfaataadha waraabbiif manaa ba'uun dhiphina isaa rabbi akkasitti hin fidiin. Gaaficha maal godhee naa bilbile obboleessi koo 4 ta'anii hidhamanii danuu beekuu dandeessa. 4 ta'anii hidhamanii galagalee naa bilbilanii har'a qabamuu keenyadhaa jedhan. Qabamuu keenyadhaa jennaan maal taatanii jedheen. Keessattuu soraadhaanii si beekaa waan hin tattaanii hojjeta taanaan of eeggadhu jedheema darbe. Sa'aatii 3-4 hidhamanii ka'anii of buruma tursuudha. Poolisootaan akkas tursaniidhuma hin gadhiisanii soraan kanumaan gadhiiseetu jamootti galee jedhan. Ani jamoo galee wajjin akka inni jiraatu danuutu amma dubbate. Si galeera. Soraan ergasii immoo guyyaa tokko giddu gala aadaa Oromootti immoo fagootti argeera. Tootaalii kanaafan guyyaa 4 jedhe malee meebii guyyaan lafatti argee guyyaa 3 yookaan amma kana ta'uu danda'a. Dheengadda immoo torbeen keenyi boriidha amma kamisa boriidha. Waa'ee iddoo isaatti sii deebi'uu fi an galgala isaas namni dhagee hin jiru ganama sa'aatii 5 walakkaa yeroo ta'u stuudiyoo jira Soonaan stuudiyoo kan jedhamu Dassaaleny Magarsaa gurbaa jedhamu tokko biran gullallee dhaqee sadaffaa gamoo darbii sadaffaa irra gaafan ga'u mucaan beekaa Saamu'eel jedhamu tokko fiigaa dhufe. Kan Soraa dhageessee dhuftee naan jedhe. Maal ta'e Soraaniin jedheen. Soraaniin boqotee naan jedhe. Soraan moo hin jedheen neen obboleessa koof gaafan bilbiluu bilbilli isaa biizii jedha. Ammas stuudiyoo dhiiseen beekaan iddoon hojii dhufe dhiiseen fiigaan konkolaataa nam fiigee miti Paawuloosiin gaafa geenyu hiriyaan koo tokko jira dooktarri tokko. An beektaa nama akkas nama du'ee maal nan sodaadha beektaa akkas ilaaluu dhaga'uu nan sodaadha. Gaafa naqu ijoolleen bo'aa jiru. Hiriyaan koo dooktaradha wajjin deemnee Paawuloos keessa galee obboleessa koo nan arge. Dhaabatee bo'aa maal ta'e akkasidha. I think danuun achi jirta yeroo nufi. Danuun iyyuu achi jira. Na dursee achi geera. Naannaa sa'aatii 5 walakkaadha. Amanuu hin dandeenye. Feesbuukii irratti ba'een uummannis dhufee akka gaafatuuf Feesbuukii irratti poost godhe. Kun yoomiga sa'aatii 5 walakkaa. Mucaan Latii Caalii jedhamus jira. Achi siqee gaafa ilaalu Efreem Hambisaa lalisaa mitikkuu ijoollee sin sooshaal miidiyaa irratti beektan ijoolleen kitaaba barreessan ijoolleen muuziqaa qaban nan arge. Amanuuf baay'ee natti ulfaate. Feesbuukii korratti hospitaala Paawuloositti koottaa kan jedhudha. Warri ammas amanuuf hin ulfaataa maaliif akka inni du'e hin beekamu hiriyoota isaatti siqeen gaafadhe ofaa wajjin jiraata mucaan kun jedheen gaafadhe. Jennaan obboleettii isaa wajjin jiraataa jedhan obboleettii qaba moo hin jedhee gaafadhe. Obboleettii qabaa jedhan. Maal ta'e shaaworii keessatti kufe. Shaaworii keessatti kan kufu dargaggeessa jaarsa waggaa 70 seete shaaworii keessatti hin kufee kan jettee dubbattu gurbicha ija keessan ilaalee beektaa.
Eessa jiraattatiin jedheen jamoo jedhe. Eeyyoodhas maqaan kee jedheen Iyyoob naan jedhe. Okay, akkasii latiin jedheen. Amma mucaan kun boqoteera. As kan jirtan hundi keessan iddoo kana hin deeminaa. Maaliif akka inni du'e maal isaa qorannoon itti hafuuf. At least saanduqa maal garuu qarshii nu barbaachisa miti. Baay'een keenya immoo akkaawuntii feesbuukii qabna malee qarshii hin qabnu. Mucaan bal'aa jedhamu tokko qarshii sassaabuuf kanaan noon jedheen isan beeku waan ta'eef. Ilaamiin jedheen amma gadhanni kooyyuu nu hollachaa jira. Efreemin jedheen Efreem hambisaadhaan efi ati galmeessi. Lalisaa miti koo wajjin lama ta'aati maqaa galmeessaa qarshii fuudhaa. Jedhee gaafa nachisiku inni kun obboleessa isaatiin aan jedhan. Eenyu? Haadhoodhumti isaa hangafti isaa obboleessadhaa jedhan. Okay. At least namni abbummaadhaan waan ta'e gaafatee qorachuu danda'u namni tokko jira. Mitiire namni guddaan tokko. Isa nan argee maqaas hin gaafanne maaliin jennee hundi keenya hin boonyaa. Amma samanuuf hin ulfaata. Sooraan maaliif akka inni du'e beekamaa miti. Kanaaf Paawuloositti akkasitti qottaa. Maaliif diippilii baastee dubbachuu hin dandeessu? Namoonni hundumtuu waanta itti fakkaate hundumtuu nama baay'eetu waan baay'ee jedhame baay'isee. Waan baay'eetu odeeffame achitti. Waa'ee tiraafikiin konkolaataatu akkas godhe jedhamee dhufee maal jedhamee nama baay'ee dubbata. Garuu nama odeeffame namatu akkas jedhe jedhu malee abbaa jedhe sanan argattu maamme. Achi booda maal goone? Obboleessi isaa gurbaan tokko jira, mootii kan jedhamu jira. Saanduqa reeffaa isatu bite, kiisii isaa keessaa baasee bite baay'isee. Dhaqee fidee dhufee obboleessa waamameetu dhufee reeffa haa ilaalu jedhame. Maaliif reeffa namni kan biraa ilaaluu hin danda'u? Namni kan biraa ormicha eeggachuu hin danda'u. Obboleessaa sun immoo wajjin mucaa mootii jedhamu sanaa wajjin seenan. Nuti gaama bakkeedha abaaboo bituu, waraqaa barreessisuu, maalirra feesbuukiidhaan nama waamu kanarratti baay'ee biizii ta'aniiru. Yeroo reeffi ba'uuf jedhu gurbicha gara keessaatti waamanii yeroo inni ilaale nan beeka. Achi booda deemanii uummanni eessatti nu eege? Dirree iddoo gafarsaa jedhamu naannaa gafarsaa bishaanichaa as garanatti nu eege. As garanatti nu eege. Sooraan achitti gaggeessaan godhame. Gaggeessaan godhame booda gara manaatti hin deebi'e. Namoota meeqa akka inni qabu? Naannaa sana eenyu wajjin ture? Galgala sana wajjin ture? Eessas jiraata? Irra deebi'ee gaafachuun jalqabe. Laayivii feesbuukiidhaan galee miiraan ittiin dubbadde argiteetta. Si galee amma namni baay'een bakkee dhaabatee waa'ee mucaa kanaa akkas isa jedhu baay'ee ulfaataadha. Akkaataan du'a isaa tokkoffaa shookingiidha beektaa. Nama tokko dhukkubsachiisaa yaalchisaa yoo si jalaa boqote si wayya takkaadhuma naasuudhaan fiiguu isaarra. Garuu bulleessaa gaafanne egaa. Mucaa durbaa wajjin akka inni ture. Eenyummaan mucatti eenyu akka ta'e maal akka ta'e qoradhaa gaafadhaa fidaa kottaan jedheen. Ammayyuu ani gurbaan fira hin qabuutti hin beekan amma beektaa. Bakka fira hin qabuu nama isaaf dubbatu wayi waan qabu wayi hin fakkaatu. Akka kanaatti kan yaadnus amma sa'aatii kanaatti amma akka kanaatti yaadna baay'isee. Garuu gurbaan obbolaas namoota isaa olii namoota gurguddoo obbolaa qaba. Si galee obbolaa qaba. Ani feesbuukii galgala isaa achi booda Sooraan akka inni itti du'e nutti himaa maal kan jedhu namoonni hin gaafatu. Akka inni itti du'e nam tokko kan itti siqu hiriyoota isaa warra wajjin jiraatu sanatu at least hinti isaantu kennuu danda'a. Lammaffaa ragaa mana yaalaa fi qorannoo seerri jedhudha. Dhumarratti amma sababii kanaa ta'e jettee sobuurraa akkaawuntiin banamee gargaarsaa sassaabamu jedhame. Akkaawuntii eenyutu banamaa? Eeyyotu sa'aatii kanatti akkaawuntii namaa maaliif godhamaa kan jedhuun daqiiqaa muraasa booda haasa'ame. Namni wayii naa bilbile. Bilbiluma koorratti naa bilbilee baay'ee ulfaadhu. Akkasumaan kabajaan iyyuu baga wal gaggeessitanii akkasidha waan meeqa erga haasa'e booda akkaawuntiin harmee isaatii banameera naan jedhe.
akkas adda eenyu gammada tafarraa gammadaadha abazzeema akkas jedha akkaawuntiin kanuma harmee isaati daadaraa keessan qilleensa irra ooshaa kan jedhu nufi achi akkaawuntii sana fudheen Facebook irra akkaawuntii kan biraan hin barbaachisu amanamummaa qaba waan ta'eef direct qarshii fi namichi qarshiin ergamuuf wal argachuu qaba jedhee waa'ee namanuuf Ituma kaakeetiin akkaawuntiin horii abanamu itoo jedhame iyyuu ani hin fudhadhu waliin galu waan ta'eef direct kan harmee isaa irratti baname jedhamnaan oolmaaf jireenyi isaa akkamii? Intalli sun eenyudha? Hariiroo isaan intala sanaa wajjin qabanoo maal fakkaata? Sa'aatii meeqatti immoo deeme? Eenyutu bilbilee deeme? Isatu bilbilee deeme moo bu'aame moo isheetu bilbilee fi kan jedhu qorannoo ulfaataa barbaada. Amma namoonni warri kaan qaamaan dhaqanii waan tokko gaafachuu danda'u. Mucaa sana amma intalli sun mana hidhaa jirti nuun jedhan malee dhattee arguudhaa fi ati eenyudha jedhamta. Aleeksi kaaseera. Baay'ee callistee dhattee gaafachuu hin dandeessu riizaaltii sitti himanii maame. Sitti himan yookaan maatii yookaan fira waan ta'e taatee ta'antee dhattee gaafatta. Isa alatti namni kan biraan gaafachuu hin danda'u. Bitaanatti gale. Mucaan kun wajjin gala. At least tu ijoollee naannaa burraayyuu ta'e nu anis beekaa ijoolleen wajjin jiraachaa ture sana gaafanna. Jiraata jedhani obboleettii isaa wajjinidha. So akkam goone eenyuun gaafannaa kan jedhu baay'ee bitaanatti gala. So eenyuuf hin bilbilee obbolaan isaa lamadhaa jedhan. Obboleessi inni tokko as jiraata finfinnee jiraata. Inni lammaffaanis inni isaan gafa soraa. So kamisa inni hin boqote jimaata bulee sanbata xiqqaa gaafan bilbiluu fi shanan baaseen dhufaa jedhe. At least akka aadaa Oromootti guyyaa shanan mareeffi guyyaa shan turutti firri maatiin aantiin hin socho'uu jedhama. Inni lammaffaa salganda sirriitti kan baafachuu qabdu. Achi booda guyyaa shanan isaa xumuree kaleessa ganama harri roobiidhaa kaleessi kibxatadhaa kaleessa ganama gaaficha waa'ee reeffichaa waraanamuuf dhiisuusaa cuubeedhaanis haa ta'u shugguxiidhaanis haa ta'u wasfeedhaanis haa ta'u qoricha nyaachisanis haa ta'u hudhanii ajjeesanis haa ta'u ifatti qorannoo kana irratti kan dubbachuu danda'u reeffa isaas kan arge haadhoo isaa obboleessa isaa alatti namni kan biraan dubbachuuf hin ulfaata. Miti maamme? Of course. Namni mallatteessee achi keessaa reeffa isaa baase kan qullaasaatti soraachee godhees obboleessi isaa guddataa abdataa jedhamu jira lakka. Tigalee. Kaleessa gurbaa kana argannee ana jedhi latii jedhi Efreemaan bisaa lalisaa mitikuu Firaa'ol namoota ja'a taanee waamnee teessisnee akkaataa du'a obboleessa ka'ee ummataaf ifa godhe. Reeffa kan argisi qofaadha. Erganni ajjeefame kan argisi qofaadha. Kana ifa godhe. Riizaaltiin maal fakkaata isa jedhus qorattee gaafattee dhugaa jiru ummataafis hunda caalaa immoo haadhoo kee waan ta'eef yoommoo wanti addaa wanti kan biraan jiraate kan gumaa baasuuf dirqamni irra jirus jalqaba irratti siidha. Ittaansitee ummata waan mattaan jedheen. Mitiire? Kanaaf kottuuti ummataaf ifa godhe. Akkaataa inni itti du'e gaafadhu. Akkaataa inni itti du'e dubbadhu. Intala sana dhaqi barbaadiiti argi. Akka inni dhufeen fiigee dhufeetu na arge. Baay'een nama arfan jira viidiyoon isaas ni waraabameera baay'ee. Interview kana booda akka inni gadhiifamu barbaade baay'ee. Ani har'a akka inni kana ta'u kanaaf hin barbaade. Maaliifi tokkoffaa riizaaltii bira nuti gahuu hin dandeenyu. Nuti karaarraa deemnee itti gorre. Sigalee nama lubbuudhaan jiru
yeroo sana si beekna jenneeni har'a munuun argu jennee garaa jabaannee akka warra kaanii naanna'uurra tarii immoo akka namoota baay'ee immoo manumatti hafuu filachuurra at least reeffa ofii gaggeessanii dhaqanii arganii waan ture sana hawaasaan ga'uun waan gaariidha kan jedhuun dhanne malee